Ye. Maalin si gaafa demerre deebi gaafii yana deebisi maalin si gaafa gaafii yana si gaafa sanii yaadachiisi. Ortodoksiin amantaadhaa wayii amantaa kan jedhu ni jira naan jette. Ati maal naa deebiste? Waa'ee amantaa sanaan si deebise. Waa'ee amantaa sanii oduu hin taane macaafarraa ortodoksiin amantii dhugaati kajoo yookaan ortodoksummaan amantiidha kajoo macaafarraa naa kan. Let's go. Barreeffameen jiru. Guutuu isaa daawwachuuf nu waliin tura. Subscribe, like, share, comment godhaa hanga dhumaan nu waliin tura. Wayyo ni nagaa. Akkamii macaafni kun tolaa mi gaafa dubbisan agartee sagalee waaqayyoo? Waama dhugaa tokko dubbisee miidhee waan dhugaa tokko jallisuun sirrii miti. Immiyaa akkas. Macaafa kana warra peenteetitu sirriitti hubate moo nu warra garee shaadaa kanaatu sirriitti hubateettee yaaddati gaa eenyuu tora hirree hiikaasaa jalliseettee yaaddati. Ansi jammarii ifama naaf godhan malee peenteen amantii jedhee nama nu beekteen. Peenteen kun beektee teknooloojii malee amantii dhugaa sanaa miti ka durii sanaa miti maaliif bakka haala jireenyaa wajjin deemu isaan. Peenteen kun haala jireenyaa wajjin deeman teknooloojiyaa kajansanii. Teknooloojii ka jedhu TikTok hin jiru sana sanuma wajjin tokko bakka natti fakkaata akka xiyyatti. Yeroo tokko amma peenteen tuni maaliif amantii keenyaa sirriidhaa isaan macaafa afaan ortodoksiin macaafa afaan oromootiin barreeffamee hun qabanii nuti afaan oromootiin qabnaa jaaniiti wonna jaammee jara kanaa maal jettaan? Afaan oromootis kannee jirraa afaan oromootiin haa ta'u jennees biyya keenyattis biyya oromiyaa biyya addunyaatu beeka deebisnee jira kana fakkeenyaaf amma isaanii haala yerootiin deemu maaliin deemu ammas kakuu haaraa bakka addis kidaan kan jedhamu sana qofa hordofu malee isaanii guututti walitti qabatanii hin deemani. Ammas dabree Mariyama. Inni isaan kan isaan itti amanan yeroo hundumaa wangeela Maatiyos, wangeela Luqaas. Yohaannis okay beeke wangeela afranitti amanan. Okay yeroo takka amma peenteen Mariyamaa tana maqaanumaa hun kaasanii bakka akka waan ni takka kaasan mee akka waan negatiif takka kreditii bareedaan kannaniif waan kana akkamiin laaltaati? Isaan ammaa haadha waaqayyooti bakka waaqayyoon deeltee jedhanii makanuusu dantaatti hin qaban iseen namaa jiru. Garuu ilma isheetiin immoo waaqayyoo jedhaniitti amanu. Iseen immoo hin kabajaniiru maqaa ishee illee hin dhahaniiru. Duboonni kun akkamiin laalamu? Isaan keessaa ammas deebi'ee kanneen baay'ee amma isaan baay'ee bitaa kan isaatti amanan bitaa hojii ergamootaa boqonnaa lama kaastee yoo dubbiste. Guyyaa ayyaana peenxee hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa waqaatee ilaa hanga lakkoofsa 20 yoo dubbiste guyyaa ayyaana peenxee qoostee jedhama. Guyyaa ayyaana peenxee qoostee jechuun guyyaa ayyaana 50ffaa jechuudha. Sanatti amanu isaan bakka riili muluu guutummaa guututti sanatti amanu bakka isaan. Maqaan isaanii achumarraa dhufeef. Mee qooyi peenteen kun wanni peentee jaamu kun macaafa keessa jiru isaan eekamitti ortodoksii irraa fottokanii isaan wanni kun wanni peentee jaamu kun maqaan peentee jiru kun maalirraa dhufeettee yaaddati? Peentee jechuun bari jira masaa qudusii keessa. Pentekoosteen sanii miti kan peentee pirootestaantii irraa dhufe pirootestaantii jechuun bar egaa Maartiin Luuter King bar gibira taaksii kafaluu dadhabeetii irraa bar ortodoksii irraa histirii kana dubbisteen beeytooti. Niin beeka maqaan sun achii dhufeefi garuu isaan immoo peentee ka jedhanii bakka sanatti fudhatan maqaa biyya keenyatti bakka arguttisi. Peentee ka jedhamu ayyaana guyyaa 50ffaa jechuudha jedhu. Afaan adda addaa kana dubbatu afaan hin beekamne kana. Ofii isaanii illee hin beekan hiikullee hin danda'ani. Afaan kana. Afaan sana gaafa dubbatanii bartoota yommuu sana Iyyasuus Kiristoos wajjin jiranii bakka takkatti walitti qabamanii afaan garaa dubbatanii jedha. Afaan sana dubbatuun yaa. Qoy maaliif peenteen tun maaliif macaafa kana kan duraan jirurraa maaliif ittidhaan maaliif yaada mataa isaanii keessa galchan? An galle gaaffiidha naaf iyyuu. Okay, ati amantiin ta'e ortodoksiidha? Mee macaafa keessan keessa ortodoksiin amantiidha kaja'u jira? Haa. Mee fidimee? Ortodoksiin amantaadha. Ortodoksiin amantaadha kaja'u jira? Islaamni amantaadha kaja'u ni jiraate. Of course, why not? Amman si kana san bakka hedduu si kana don't worry about it. Ortodoks kiristaana jechuudha bara ortodoks jechuun. Kiristaanummaan amantiidhaan si ammas don't worry as deebi. amma gara pente ke isabe amma tete kulkulleesina ta pente ati kulkulleese teena kulkulleesa as deebi gamana me
ortodoksiin amantiidha. Amantaadha. Mee amantiin dhugaadhaa ortodoksiidha kajoo naa kan yookaan ortodoksiin amantiidha kajoo naa kan macaafa keessa. Macaafa keessaa moo? Wangeelii guutuun macaan qulqulluu guutuun iyyuu amantiin ortodoksiin amantii dhugaadha jedha. Ni kabajji, kabajaan bultii, waaqa ishee ni beekti, ergamoota ni kabajji, duuka bu'oota ni kabajji. Amantiin ortodoksii amantaa dhugaadhaan jedha. Fixattee? Ayyee. Maaliin si gaafadde meerra deebii gaaffii xiyya naa deebisi. Maaliin si gaafadde gaaffii xiyya kaniin si gaafadde sanii yaadachiisi. Ortodoksiin amantaadhaa wayii amantaa kan jedhu ni jira naan jette. Ati maal naa deebiste? Waa'ee amantaa sanaan si deebise. Waa'ee amantaa sanii oduu hin taane macaafarraa ortodoksiin amantii dhugaati kajoo yookaan ortodoksummaan amantiidha kajoo macaafarraa naa kan. Let's go. Barreeffamee hin jiru. Waan barreeffamee hin jirre maaliif itti amantatu maaliif jala deemta? Bakki ortodoksiin maqaadha ka. Maqaa kana macaafa keessa ni jira. Kiristaana jedhee jira ka. Kiristaana jedhee jira bar. Fidi haa kiristaanuma kajoo sanuu. Kiristaana kan jiru moo? Fidi haa kiristaanummaan amantaadha kajoo san fidi amma gaa laala walii galaa deemnu. Ortodoksiin hin barreeffamne. Akkasii miti macaafa keessa ortodoksummaan hin jirtu miti. Okay. Kana kaay. Koy hold on. Thank you so much. Ortodoksummaan amantaa macaafa keessa hin jirtu kana kanuma bira keenyee bira kun irra walii galaan illeen I agree with you 100%. Walii galee kana bira. Okay. Kiristaanummaa irra deebina. Tokkicha naafete loqote tokko dubbanna fakkaata. Kiristaanummaa bira deebina. Kiristaanummaan amantaa raajoo macaafa keessa ni jira. Amantaa kiristaanaa ka jiru moo? Aboo namni warri koy tokkicha ka yoon sirreessa. Warri as jala yaatanii gurbaan ortodoksii miti jettan namni tokko amantaa isaa amantaa akka yoonii fi namni muslimaa tahee amantaan isaa islaama taatee oduu amantaa tana qabatee jiru ani ortodoksii deef injee kafare amantaa keessaa bee nam warri as jala deemtanii inni soba gurbaan muslimaa jettan wallahi amantaa keessa hin jiru wanni sun gurbaan ani ortodoksiidhaa jee dirree bee haasa'u jira warri koomentiidhaa dhiisaa please. Okay tokkicha kiristaanummaan amantaa keessa ni jira. Ni nama amansiisa yoo fedhan. Amansiisi. Beekaa viidiyoo sab maaliif viidiyoon baane tol jiraate hin yaasoo afaan giizii ani amansiisa yoo fedhan hin jee. Bee giiziidhaan dubbadhu mee. Atti gassihe wakoolantaay batimirta maskal ilaal. Atti gassihe wakoolantaay batimirta maskal jechuun. Maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluu sadoo waaqayyo tokko ameen jechuudha. Mee maal jettee irra deebii waan san? Atti gassihe. Koy mee qalamaan qopheeffadha. Yaa Rabbi. Kunoo qalamni xiyyeessummaa bira jira. Don't worry. Hai atti fuufi mee? Atti gassihe. Atti gassihe. Wakoolantaay. Wakoolantaay. Batimirta maskal. Wakoolantaay. Atti maskal? Batimirta maskal. Irra deebii bakka san inni dheeraatte. Atti gassihe wakoolantaay. Batimirta maskal. Batimirta maskal. Batimirti. Tamaskal. Okay, kana barnoota kana sadeen tokkummaa kana boodatti deebina rakkoon qabu katabaddee jira. Ati gisee wakoolantaay batimirti tanaskaya. Okay, kanatti deebina rakkoon qabu kana. Wanta wayin fide deeqaa takka. Okay. Warra dabarsanii nama kennan. Warra eeggannaa hin qabne. Warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan. Waaqayyoon jaalachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaalatan ta'uudhaaf jiru. Waaqayyo Rabbii tokkicha gammachiisuu caalaa laal warra waan isaan gammachiisu jaalatan ta'uudhaaf jiru. Mee salphina tokkoon isin dhageessisa. Akka gartee bakkeedhaan mul'atutti
nama waaqayyoo fakkaatu jaa akka bakkeedhaan mul'atutti asirratti hojjetaa wangeelaa jaanii barreeffatan profeet jaanii barreeffatan nama waaqayyoo jaanii barreeffatan wangeelaa hojjetaa wangeelaa gaggeessaa waan akkana faarfata minaamination corporation jaanii fakkaatan akka bakkeedhaan mul'atutti nama waaqayyoo in fakkaatu jaa humna isaa nama akkasii keessa jiru garuu in ganu warra akkasii warra akkasii irraa fagaadhuu jaa amma asitti deebi'a. Isaan keessaa kan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulamme kajeellaa garagaraatiin asii fi achi oofaman in wallaalchisu. Mee macaafni kun akkatti dhala arrabsu laala. Dubartoonni kun yeroo hunduma laal in baru ni baratan barnoota ni baratan garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matuma hin danda'an dubartiin. Hallelujah. Dubartoonni kun yeroo hundumaa ni baratan barnoota. Garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matumaa hin danda'anii. Arraba dubartiidhaa rabbi sodaadhu. Maaf akka dubartii xiqqeessa macaafna kun? Maaliif jecha? ومن العجائب نما دبا والله سمغان ستي مغان مي اتي ان سودان انيو نمني مچان ابو توكيچو أبيت warra qeellam waan siin jiru atiin kun afaan giiziitii miti Ustaadha sagaleen keessan hin jiru. maqaansa ulfaatu ndagamu Inni dhaggeeffamu. Aishee ati eenyu waaqessita? Waaqayyoon. Isa kam? Waaqayyo tokkicha. Yesus waaqayyoodha jettee ni amantaa? Yesuus ilma Waaqayyooti. Yoom dhale? Rakkinnalle. Ilma uummate moo ilma dhalche? Ilma ergate malee. Eessaa ergate? Uummate ergate moo dhalee ergate? Hafuura qulqulluudhaantu ergate. Akkin je'e Yesus kana dhaleeti ilma godhatee ergate moo uummatee ilma godhatee ergate? Uummatee ilma godhatee ergate. Ati eenyu si uummate? Waaqayyo. Tanaafuu gara uumaatiin ilma waaqayyo baay'eedha moo waa xiqqoo? Baay'eedha. Tanaafuu ilma naan hin jehin kaa ergamuma rabbiirra yoo dhiifte hin bareedure? Inni ergamaa Waaqayyooti. Inni gara biyya Israa'elitti kan ergame ergamaa Waaqayyooti. Ati biyya Israa'elii? Lakkiyoo Itoophiyaadha. Tanaafuu ati siif ergame si ilaallataa dhimmi isaare? Bakka sanatti Akkaan. ani Muhammad Suuditti ergame Itoophiyaa isin ilaallataare? Suuditti ergame kaja'u yoo naaf idde ani amma kiristaana ta'uuf qophaa'e. Ani immoo addunyaa guutuudhaaf ergame kan ja'u siifin fida. Ati Yesus addunyaa guutuufin akka hin ergamin akka Israa'eliif qofaaf ergame atuu nu himte Yesuusis nu himee jira. Ati ni amantaa? Akka inni himee jiru ni amanaanis maaliif ana Yesuus nama Naazreet ka jiru qulqullu ni beeka. Basaafarra jira. Qofaami.
Ani gara ilmaan Israa'elitti duwwattiin ergamee jira. Nabi Muhammad garuu sallallahu alaihi wasallam suuraa Qur'aana keessaa dabalataan hadiisa keessaa bakka takkatti suudii qofaaf ergame kan jedhu naaf fiduu hin dandeessu. Ani immoo addunyaa guutuuf ergame kan jedhu baay'ee si fiduu danda'a. Yesuus Kiristoos addunyaa kana guutuutti ergameedha. Innis addunyaa kana Ammaan guutuuf tana fayyisaa. akkam naan jetteef. Ammumaan tana Israa'el duwwatti ergamee naan hin jenne. Israa'elitti ergame Israa'el keessatti dhalate garuu gochaan isaa addunyaa guutuu wal ga'ee jira. Bakka tamitti addunyaa guutuutti gocha san godhe inni Israa'el keessaan ala bakka tami gocha tokko godhee beeka dhaqee deemee beeka Naazreet Deemee Galiilaa Israa'el keessatti ka godhe addunyaa guutuu wal ga'ee jedha malee. okay Iyesuus ergamni inni ergame eessatti ergame Biyya Israa'el. achi duwwatti ergame Biyya addunyaa kanaan yoo ergame iyyuu biyya Israa'el keessatti dhalate. Yerusaalem. achi dhalachuun baanu Yerusaalemitti hin dhalanne dhiisi. Beetlehemitti dhalate ni maal dhalachuu? Kanaafuu Beetlehemitti yoo dhalatees dhalachuu irraan dubban akkin jee Iyesuus Israa'el duwwattiin ergame kan jedhu ani nin baasa. Addunyaa marattiin ergame kan jedhu ni baastaa? Amma isaa quddusee amma biraan qabu. Anaas sii baasaa natti himuu hin dandeessaa? Lakkoofsa isaas hin qabu. Ishee bareedaadha. Ani nin qabaa kaa ani qabu ni amantaa? Wangeela viidiyoo na mul'ise. Ankeetii dubbisaa hartu guututti barri wangeela qulqulluudhaan hin beeka. Akka jedhu Yesuus Kiristoos. Okay. Ishee. Ya dubre qulqulleetti waaqayyooti dhaamsa koonuuf dhaame laalamma akkana jedhe inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne duwwaadhaaf malee hin ergamne. Do you believe that? Waan kana ni amanta? Ol deebisme? Kunnootu Mee ol deebise? inni Lakkoofsa naan. lakkoofsa 15:24 Maatiyos 15:24 si bira hin jiru amman jiru naan jette gaa baasee haa rakkoon qabu maatiin ofiisii godhama shirkoo si shirkoo Ilaalaan jira kanuma keerrayyuu. shirkoo jedhama biyya teenyatti kana nyaalee kana wal qabanii shirkoo jedhan kana walitti nyaalee fi nyaalee waliin tuqanii shirkoo jedhan quba kana tuutan abba guddoo kana nyaalee kana akkana qabanii abba guddoo kana tuutan. Eeshee amma sii galee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jee mitiire? Ishee bareedaadha. Iyesuus ergamnis Networkiin sagaleen diyaanii yeetii jarana moo networkii diya moota jiraati?